Miseensonni caffee gabaasa qaama raawwachiisaa baatii jaha dhiyaate giddu galeeffachuun komii fi gaaffii lafarraa harkifannaa gama bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, bishaan, fayyaa fi qonnaan jiru kaasaniiru. Daandii asfaaltii Jimmaa Limmuu Saqqaa wal quunnamsiisuu fi naaddaa Tarcaa dabalataan daandii Finfinnee Jimmaa Mattuu wal quunnamsiisuu harkifannaa jabaa waan qabuuf dubbiin kun utuu xiyyeeffannoodhaan ilaalame. Pirojektiiwwan bishaanii amma rabbaa hindatu hawaasa naannoo hindatu aanaa roobee keessatti rakkoo guddaa jecha inni qabne kan biraa saamira kolbaa marsaa lammaffaa aanaa leemuu bilbiloo keessatti xiyyeeffannaa osoo argatee boolla gadi fagoo ijjaajuu sadaqaa rakkoo dhiyeessii jeenetaraati aanaa suudee keessatti osoo sirriitti xiyyeeffannaa argatee. Qorichillee injiru jedhamnaa nan jedhu gaafinni yeroo hawaasa mariisifnu ka'aatii jira waan ta'eef naannoo sanirrattis biiroon fayyaa kana furuudhaaf maal hojjetamaa jira. Hooggantoonni biiroolee kanneenis gaaffii miseensota caffee irraa kaanii fi deebii kennaniiru. Hooggantuun biiroo daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaa aadde Helen Taammiruu hanqinni ijaarsa daandii lafarraa harkifannaa kontiraaktorootaa ta'uu ibsanii kontiraaktorootaa rakkoo kana uuman irratti tarkaanfii fudhachuun kan hafan xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Bulchiinsa daandii federaalaa wajjinis mari'achaa jirra waan ta'eef isaan rakkoo kana keessatti jiru furuuf kontiraaktara irratti bakka tarkaanfii fudhatamuu qabu tarkaanfii fudhachaa bakka mirgi daandii rakkisaa ta'etti immoo caasaa keenya wajjin hojii hojjetamuun nageenya irrattis mootummaan hojii bal'aan hojjetamee jira waan ta'eef baay'een isaanii hojiitti deebi'anii akka hojjetamaa jiran akka hubatamuuf barbaadeeti. Hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalaasii harkifannaa pirojektii jiru furuu fi hojjetamaa jira jedhan. Kan akka Aggaaroo, Jimmarraa, Shawaa Lixaa Baallamii, kan akka Arsii Abbaa Jamaa, Baalee fi Baala Bahaa immoo Miyoogaa Saraa jedhaman qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaa hanqina gama dhiyeessii qorichaan jiru furuu fi hojjetamaa jira jedhan. Qoricha maallaqaan miiliyoona 800 ol tilmaamamu galee jira. Manneen qorichaa hawaasaas babal'isuun itti fufee jira. Barreen gaddaa 600 gahee ture amma bara kana 63 dabalamee 663 geenyeerra.